Suuraa kana jaalalaan akkatti hammadhee kee miskiinota wallaahi. Dhiirri gadheen dachii baalee keessatti hin dhalannes hin dhalattus amma boodas. Maayikii nuti qulqulluudhaan beeyna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني وردفتو تاف كفجمتو تو أورو شو أكما كم نافجر تجرون جريني آفي أمبرمسي أكميشين جلا I think تربيتو كبودة تربيتو كنت فكاتك ولا رابر نيتوري تربيتو كبودة والتدي بنيزرا إيشين نياني متي ما في نياني من نيادن كوباسا ميمي إيجا وري استبادة دالتا فيديو كي أنير ورينان جدا جرتن كنا راسيني في ديبيتن ترى تكوجي نتباهية دي فمرسيني جتشو بربادا إيجا ورين مقر channel كنا تارا والفتن سبسكرايب قد إيجا لا فيديو كنا مو لايك قد شودا ولا راب بنيجرك أبني سينيرا فيديو كنا لايك قد شودان هو إساتي غير فيديو ورمتي هذا غانا نمنا جرتاتي لا دلّا خليه سني أنيجا Balagiinku. Maali ni wanti maal gooti mucaako? Ittis badiin kun kana mucaakoo ittee maqaa ofiin balleessin dhugaadha sooretti. Maal jetti wanti? Kara mucaakootu natti dhuftu teessiif gaariidha. Eenyuun iyyuu dhiisu an ala koora. Hammam yoo direeyyuu anaaf ala koora. Si galee? Akkamitti guddisee wanti beeka? Maalii sooretti nama nageessu ati mallayyoo narraa butee biikaa mallayyo. Lakki mucaakoo kana gooti. Naan deema dhugaadha mana gara lammaffaan dhufuun. Nufi dhiisi. Maali? jaalala haadha jedha inni kun jaalala haadhaan ibsa garuu al tokko ijoolleen maraatuun akkasii jirti wuy ijoolleen akkasiin dubbattan afaanis hin qabdu በመፈቀር ታሪክ በመወደድ ዓለም እንደ ውዱ ነቢይ ጫፍ ነካ የለም በመፈቀር ታሪክ በመወደድ ማሻአላ እንበሬዱ ማሻአላ አሁን ቪዲዮ ከነረታ ማል አርጊተኒ ቆያ ቪዲዮ ከነረቲ ማል አርጊተኒ لا إله إلا الله لا إله إلا الله قبا قداتو كيسة دوئي جول لبوتين كون قبا ناچينين ايغادين قدابان جبل ارگفت ايغاليتي لالا با جبل ميلي سانتيرا جول لا إله إلا الله جول قبا نموري لا إله إلا माले जो लब्बा से बल अंतुता के सत्ता जैसे ना हर गया चामा को ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कुबा गुड्डा तो के सत्ते दुए जोल माल अदरा रब्बी बोती अकना ना दुरात इरेसे गल चे रब्बी रसूले जराती इत्ते ननी गमा अब्बासी मल्दो यूडा कनान जदे बोती को फूडे अम्मा आती को मामालू मनान जता कमितिना में चेते जोल लकन मैं रब्बी रसूले जदात इला बोतीन गड्डला असीम बिशान गल चेजन नांगू बाटे अम्मस बिशान इत्तिगला इजोले बोतीन आड़ा कुमा कोत्तू बोती खाना नालोल्लाई में अब्बान जबल बोतीन इसा कुबा गुड्डा के सत्ती दुएनत्ती फक्काता तिराम बोती ओफित्ती नमन बुतो जोल isin akkas jennaan nuti iyyuu xiraayo as iyyuu ga'e kaameeraa keessaan dabarfate Ilman qabaa. daa'ima akka qaba beekta. Daahii wayinaa hin yaadu rabbiin abaarii jettatu. Maal haasawite sa? Ilman qabaa jettee? Yaa rabbii nama biraati. Kunin nama biraati si maatu naan jechuun jira jechuudha. Akkuma kuush bakka beektu jedhee beekteetti mo'amur. hedduu kana sooshaal miidiyaa irra immoo ibsishaan makiidhaan ilmaan qaba jedhe piraankii godhee dhiisi mucaan kun si jaallattennaan cubbuudhaan garaan nyaate mucaa kana akkas gochuun bareedduu miti ijoollee durbaatti jarrii qalbiin jaraa bicuudha isinii galee hin na'u isayyuu of gattee si jaallattennaan ati akkas gochuun qabdu si galee innaan waa'ee makiitiin wal qabate wanta tokko jijjedhamaa jira meemee dhaggeeffannee walitti deebina. Suuraa kana jaalalaan akkatti hammadhee kee miskiinota wallaahi. Sitti asaazinu.
Wallahi garana balleessan suuraa waggaa meeqaa fiddanii jechuudha. Miskiinota wallahi. Namni sun eenyu akka naaf ta'u maal akka naa ta'u illee osoo hin beekin qabdanii olii gad deemtan garuu. Miskiina. Osoo qaalimaa kiyyatee maaltu dhufame? Silaan silmaa'u suuraa ramziiti qabanii deddeemaa jiran bira harkitanii miti. Osuma yoo jaalallee kiyyatee maal akka dhufuufi qoy. Fakkeenyan jeebar. Aslan mucaanii jaalallee kiyyaa'u miti garuu. Osuma jaalallee kiyyatee maaltu dhufa qoy. Akkasii bara. Tokko garuu feemasummaan kun yookaan beekamtii argachuun kun fitnaadha. Fitnaa guddaa isaati. Namni dogoggora keessan barbaada, waan isin dogoggortan barbaada, waan isin bakka dogoggoruma keessantu barbaadama miidiyaa kanarraa. Yoo si waa tokko gootan gammada namni. Dhiirri gadheen dachii baalee keessatti hin dhalannes hin dhalattus amma boodas. Maayikii nuti qulqulluudhaan beeyna. Jaalala guddaa isii qabna. Jaalala amma isin jettan propagaandaa isin ooftan kanaa miti. Jaalala qulqulluu isii qabna. Isii saba isii jaalatteef qulqullummaa isii qabna. Garuu yoo ibsishaadhaaf badii akkanaa mucayyoontu yoo qabaatte natti erge obboleesso. Viidiyoo isii natti ergi. Birrii 50 nyaadhu. Viidiyoo isii ana qofatu laala. Anatti aansee ibsishatu laala. Arguun amanuudhaa jedha uummanni Oromoo. Viidiyoo Photoshooppii yoo taates ni beeyna nu bareechine. Isin dura miidiyaa kanarra turre akka keessanarra miidiyaan jalqabne. Photoshooppii ni beeyna. Viidiyoo dhugaallee ni beeyna. Garuu viidiyoo dhugaa viidiyoo maayikii yoo jiraate anatu dhaaba ibsisha. Waadaa fudhadheera kunu. Badii isiin dalayde laalchisee akkanatti jala qabee akkanatti. Ija isaatitti argisiisee jechuu bara. Jettee miti kun. Dhiirummaa yoo qabaattan waan akkasii godha. Kuno amma siin follow na godhadha. Follow na godhadha. Na ergaa viidiyoo. Birrii 50 teessan fudhadha. Si galte? Birrii 50 fudhadha. Wallahi dhugaa siin jedha. Birrii 50 Itoophiyaa fudhadhu. Garuu waan dhugaa barbaanna, waan haqaa barbaanna. Kanaaf jecha wanta akka waan darsiisanii ta'uu qabu namoonni dhiiraa kamiifuyyuu jechuudha. Jaartii teessa. Makiko birrii 50 qixxeetti qooddannu 25. Akkam wayya. Maaf ilaalta taatiif viidiyoo si ilaalta silmaayyuu. Garuu namni kun dhiisa. Bakka dogoggora keessan argitanii kanaafan jedheem kanaafan dogoggora keessan namni yeroo kana dogoggoruma isin dogoggortan ta'a isin jala barbaada kanaafan jedheem argitanii keessatti yoo beekamtii argattan of eeggannoo guddaan isinirraa eegama. Argitaniitu taateen kun kan ta'e godina Jimmaa aanaa Dedoo ganda Kolooboo jedhamtu keessatti bakka kana keessatti haati kun lafa irra jiraatan lafuma isaanii lafa kaartaa itti qabanu yookiin giriin kaardii itti qabanu waraqaa guutuu itti qabanu waggoota dheeraaf irra jiraataa turanidha. Lafti kun dhakaa qaba. Dhakaa achirraa baasuudhaaf Chaayinaan dhufee waliigalee birrii 400 isinii kenna jedhee gar tokko isaa waliigalan jiru. Birrii 400 walii farramanii birrii dhakaa sana baasee Chaayinaan kaampaanii Chaayinaatti jedhu birrii 400 sila waadaa gale sana sin dhoowwatee jedhan. Sababaa kana isaan ammoo booddee kana dhakaa sanarraa baafatee osoo kennaniif Chaayinaan sun dhiise. Hojiin sun dhaabanii jechuudha. Achi booddee isiin ammoo ofiiseetii maashinii kireeffatanii haati kun ijoollee isaanii wajjiniin akka waldaatti wal ijaaranii lafa kanarraa dhakaa baasuu jammaranii jechuudha 14dha. Yeroo jarri 14 gaanutti ammas Chaayinaan dhufee waan kanarraa dhaabsisee Chaayinaan fudhachuudhaaf Chaayinaadhaa kennuudhaa jedhanii haadha kana waraqaa tokko malee isaan eeyyama baafatanii lafa isaanii irratti ofii musliimuu jiran
ijoollee isaanii faana jechuudha. Dhufanii kunoo ijoollee isaaniitti wajjin bifa asirratti argitan kanaan tumanii caccabsanii achirraa ari'anii akka isaan hin hojjenne akka isaan ofii isaaniitti hojjetanii isaan hin misoomne dabarsanii chaayinaa kennaa jiru jechuudha. Waraqaa tokko malee eenyu akka jara erge hin beekamu. Milishoota gara milishaa nama 7 milishaa naannoo sanarra dhufanii waan goddarraa kana raawwataa jiranu. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana sheer du'eet koppiliin godhaati bakka hundaan ga'a. Waraqaa guutuu isaa immoo viidiyoo dheeraa of biraa qaba. Wal duraa duubaan isiniif hanga dhiisaa immoo afaan haadha kanarra waan isaan jedhaa jiranu hin dhaggeeffattanii jechuudha. Hin dhaggeeffattanii amma mana hidhaatti isiniin jedhu fuudhanii tumanii achirraa ari'aniiti gadhiisanii jiranii jedhan. Na hidhaa bakka seeraa nageessaa yoon badii qabaadde seera jala ooluun qaba jette inni mana hidhaa sin geessine tumanii naannoo sanarraa ari'anii jiranii jechuudha. Warra kana hundaa wal duraa duubaan isin gadhiisa. Viidiyoo kana sin sheer du'eet koppiliin godhaati bakka hundaan ga'a. Paartiituu ammuman isin. Dubbiin jabaatteetti. Dubbiin akka tokko uummata keenyatti jabaatteetti. Hai maal jenna gaa. Egaa viidiyoon anaaf qabadhee dhufe gabaabbatus kana fakkaata. Tolee isin bohaarsiis isin gammachiisee yaada. Hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Orooshaw. Bye.